Kanaa fi madaalaa maal jette? Mana biraatu nu qabu gadi namicha kalee namicha kalee akka jedhame namicha kalee dhugan jiru namicha. Dorgommii tokko jira namni hirmaachuuf fedhii qabu nama shanbara sagantaa baatee kun of qopheessan amma sagantaa jalqaba sagantaa tokko gidduu buusne dorgommii sana maal akka isaan barbaachisu akka of qopheessan walitti miti sagantaa tokko gidduu buusne dorgommiitti fufu. Dorgommiidhaaf wanni isin barbaachisu tokko as dhufuudha jechuudha. Sodaa tokko malee. Kanaaf namni shan qophaa'ati gara na kottaa qophaa ammasitti hanga sagantaa kana booda baay'ee sitti barreessa. Warri koree kitaaba kitaaba eebbisuu irra geenye sagantaa keenya inni guddaan kitaaba seenaa bunaaf siyaasa diinagdee shanangibee jedhu kan barreessaaf gaazexeessaa Saalim Amiiniin barraa eebbisna. Kana eebbisuuf qophaa'e Mujib gara waltajjiitti naaf fidi kitaabota namoonni kitaaba kan eebbisan itti mallatteessan kitaabota afur itti mallatteessanii eebbisna. Barreessaaf gaazexeessaa Saalim Amiin gara waltajjiitti Ustaaz Hamzaa Hashim Abbaa Giddii Mubaarak Abbaa Jifaar atis gara waltajjiitti naarota. Atillee kitaabatti warra mallatteessu Ustaaz isinis kitaaba kanarratti hin mallatteessitu jechuudha. Gara waltajjiitti kottaa. Silkii lafa kaashaa yallaa Ustaaz gara waltajjiitti ba'a. nama tokko itti dabalu. Itti dabali. Shamarran keessaa moo ta'e bareedu. Akkasii. Jimmitti filamteetta. Carraa kanatti fayyadamati. Kitaaba dhufu kana. Gaafiin qabu Kitaabni yeroo dhufu namoonni fuuldura kanatti ba'an hundi isaanii irratti mallatteessu. Sana booda isteetii magaalaa kana keessa jiran sadii fi nama dhuunfaa tokkotti kitaaba kana gurguran jechuudha. Ijoolleen shamarranii garuu qopheessaa gaaffii si gaafannu qabna waan ta'eef ispeeshaalii waan aadaadhaan wal qabatu shamarran keessaan callisee filadhee gaaffii gaafadhaa shamarran ispeeshaalii waan aadaadhaan wal qabatu warri dhokatanii dudduuba teessan of qopheessaa. Ofumaaf an dhufee maayikii sinitti kennee sin gaafadha. Hin oolu bara. Waan nuti gadhiisaa warri diijee ammasitti ifamu. osoo gadi dhiisne dura namaaf jira. Rafiq gara waltajjiitti. Rafiq Huseeri gara waltajjiitti. Carraa dhalaatti dabarsee naamin garas dabarsee waan ta'eef Rafiq gara waltajjiitti. Barsiisaa tokkotu kutaa keessa dhaabbatee barsiisaa. Pedagoojii waan jedhamu jira. Warri namni barsiisu kuni pedagoojii barata. Akkaataa itti gaaffii barsiisaan barataa yoo isa gaafate gaaffii inni hin beekne illee akkamitti deebisuu akka qabu ni baratanii. Tooftaa adda addaa fayyadamaa jechuudha. Amma barsiisaan barsiiseetii xumure. Ingilish barsiisaa maal nu affeektu? Afeerraa keetiif galatoon jennee ni jirra. Barsiisaan barsiiseetii xumure barnoota isaa. Amma achi mee namni gaaffii qabu jira jennaan isumaa galaami wanni dubbadhu kun yaa afaan Oromooti waan ta'eef namni gaaffii qabu jira jennaan barataan hundi ni callise barataa tokko jira lammaadha. Lammaani gaaffii gaafachuudhaan beekama. Lammaa Magarsaati miti. Amma lammaan harka barsiisa akkuma amala isaa. Barsiisa ajee. Haamtuun afaan Ingiliziitiin maali? Jennaan barsiisaan hin beeku haamtuu afaan Ingilizii. Dhagaamaa jira. Barsiisaan hin beeku. Saboota kanaa hin beektan isin. Kun isaan baramiti akkamitti hin beeknu. Kutaa keessaa sifachi deddeebi'e. Namni deebisuu jiru kana. Haamtuu hin beektanii afaan Ingiliffaatiin
callise namni amma barsiisani namni tokko kanaamtuun beekne kan beeku akka hin jirre mirkaneeffate jechuudha. Dubbiin galteefimi. Hamtuun afaan Ingiliziitiin Qatar. Hamtuun afaan Ingiliziitiin Qatar jee barsiisaan amma kutaa keessa gabbeetuma fiigichaan mana ga'e. Dikshiinarii tokko jira kan mallattoo hamtuu gubbaarratti arge. Hamtuun beekanii qabdu. Amma fuula tokko tokkoon bane jechuudha. Baneetiin bakka hamtuun jirtu san ga'e. Amma mallatteessaniiti. Bakka hamtuun jiru banee arge amma. Hamtuun maal jaa? Hamtuun maal? Hamtuun maal afaan Ingiliziiti? Barsiisaan bara Qatarii wanni fayyadameef waan hin beekneef fayyadamee oolu. Amma yeroo argu achirratti siikal jetti. Barreeffateeti amma ganama dhaqee barsiise. Akkuma mala isaa barsiisee fixee amma qalbii takkaan kaleessa lammaan gaaffii tokko na gaafatee ture. Hamtuun afaan Ingiliziitiin maali jedhee na gaafate. Hamtuun afaan Ingiliziitiin maqaa lama qaba. Jedhee barsiisan. Maqaan tokko kanuma kaleessa isinitti himesanii Qatarii kan biraa immoo siikili. Qatarii hamtuu bitu baay'ee ta'u. Isinis Qatarii akkan qabanne. Isa booda yeroo ammaa kana Qatariin sun afaan jira kan ammoo fayyadaman siikili. Afaan kiyya kun isin hin gargaaru. Intalleef ijoollee kan maaliin dubbamu. Fiixee maal kana jaala kamte jirta? Isin hin galle warra kanaaf hin galleef jira. Qatar wanni jaamu hin jiru hamtuun Qatarii miti. Inni amma Qatar jeeqalee waan ittiin beeku har'a maqaa sirrii fidee waan dhufeefi maqaa lama qabdii jeen tokko Qatarii tokko siikili. Qatariin yeroo ammaa kana afaan jira jiru. Maal afaan jira ta'e duraan hin jiru Qatariin. Kanaaf isin hin galleeffachaa jira. Kanaaf gara kitaaba eebbisuutti dabarraa jechuudha. Abdii Geetaachoo maal nurraa fudhate galu. Maame itti naafuu fi dhiifam hojii qabaditti dhiifam sorry. Walii galuu dadhabne baraan malaalan malee. Xumuraan jira dhiifam walii waan minti. Jalaa dubbachuutti ta'e. Isin hin galuu dhufee. Galee yoo isin hin galuu baatu seeraan na gaafadha. Ayyee galatoomaa hundumti keessan kitaabni almost namoonni as argaman Abbaan Giddii, Ustaaz Hamzaa, Ustaaz Ahmed, Salim Amin, Abbaa Jifaar hundinuu namoonni jajjaboon as fuulduratti jimmitti mallatteessee moo kanas duratti baay'ee gaarii. Aktiivistii keenya beekamaa Mubaarak Musammaa Yaasin baay'ee kaayiroo jettanii akka waan kana booda nama eeyyama jireenyaa qabu anaa kafiila kooti. Ana nama so isaan kun irratti mallatteessaniiru amma Yusuf Nuuruutii fi eebbistanii kitaabichi namni mallatteessin jira? Sadanuu mallatteessitu? Isin mallatteessitanii? Mallatteessaa ayee kitaaba hundattuu mallattaa'uu qaba waan ta'eef. Anuu beekan ajumaan jechuu kun naani gaati gaaffiin deebisnee barate. Okay, Shaarjaa, Ajmaanii fi Abu Dhaabii caalbaasiidhaan dhiyeessine kitaaba sadi. So of qopheessaa isiniin jechuu fi kitaaba kana gaa namoota baay'eetu irratti mallatteesse. Ajmaanii fi Abu Dhaabiidha. Nama tokkoffaa ba'eef immoo kitaaba isa tokkoffaa ba'ee kennina. So hundumti keessan of qopheessaa. Abu Dhaabiidhuma ta'ee caalbaasii kana kan nu gaggeessu Abbaan Diggaa gara waltajjiitti. Amileen annaa gaggeessan sun Nuuru please. Okay. Warana mallatteessa kana amileen annaa teessisaa. Hamzaa shib malee. Hamzaan hin tura. Naa galateeffadhaa hundumaa ulfaadhaa. Sadi mallatteessee. Okay. Ana qofata fi anis nama mallatteessa.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو ميجر لكم ما زرتكم مين ربي سنعمل كيس ربي ورسنا أفور أكو بريسة كنجة خنا جنب كيسو كافور إنتي كمان ربي سنا جنب كيسو إذا هلا يروح ما خنا كيسات شالباسين دي مودام دي كام مراسبو دي يقولون ديما إيجو كمو أتوفي إيجو كإيرانو استيتو تربان كيسا ميكا فلتن سجين أجماني في شارجة أبو ظبي أبو ظبي في راس الخيمات إيه يوم تتاني تنام تفيزن ميزن ماما أجماني أبو دابي مبارك أجماني كيا أبو ظبي الله إيه Oke, salam besar. Kamu di sana masih ada di atas rencana. Kalau ada juga sampai. Wah, baik ini. yang demam di mana? Abi cukur mati. Abu Dhabi mata. Dah tardes. Nama jenis mana semua? Atas. Bagi di mana ya? Bibil lu bajira. Ibidda bayo bridge. Subhanallah. Ya Ustaz, zaman. Saat mana? Saat bajira? Oke. Jirtu. Baik yang mati bro. Ada wali. Jirtu. Kalau barisan kita apa? Ega. Warna yang jirtu. Boleh saya ini sehari. Jirtu. Ajmani makaruran. Obulis dengan abang kalinya. Abdi Hussein. Yoro Morali. Morali kan kami. Abdi Hussein sebagai. Sejak sudah obulis dengan Iran berada di kamar. Obulis Kenya. Abu Ilham Yukau Yusuf, Abu Dhabi Makamuran, Albasi untuk kemudian Fira, Morali kan kami untuk. Begitu kalau karena kita zahma. Ulfanta kalau semua. Absyir di Gok. Syarjah. Abdi. Ini mesej tergus. Saati gubah kan kita liwa mesej tergus ni blok apa? Biblo yuta tara. Subhanallah. Ini cek gambar. Ini kita bakal kabur ya kalau ini. Kita bantu kabur dia. Wallahi kita butuh sudah kabutan jinin jerabut. Amalnya kabaranji, kamu cara bahasa serudra, nama kumpulan dan kita bakal buat kita tu berbanding juga istilah itu benar. Bismillah ini. Belaki ada mau untuk cerita. Belaki ada saat ini kata temu nak berresi. Jatuh, kita ambil cerita. Jatuh, wangai peraja kalau di kamu, gari minta beri, wangai peraja ambil cerita. Me asdawat apa yang untuk asdara yang untuk asdara ambil cerita. Oke. Agartuan dema, agartuan fawashin tu lah, malang gora. Ia pemaguda istilah Somalia, istilah Jemaat Kujira. Warna istilah Arab ini Akami Abu Dhabi di Sharjah di toko, berapa toko?
Isa Salim Amin kan barreeffam. Meerree isa jirtan baniinsa isaa jalqabaa beekatte. Yes. Kottu. Ayo, batisa tayo malig. Inni ay matu. Black Bologodi. Boral. Bologodi sa media. Yan na godde ni jabal. Go jam. Boral sulit kan nabi. Yeah. Ha baba dur bat khajira. Karshi kubatako. Anwar akan umpat kitaba senabi akan umpat karshi kubatako. Borani ke sanju besi kan nabi. Sulit. Anwar ulfatu garatumi rabtul jahul jenna. Akan umfati kuma tokko ni Ustaz barreessitan. Namni galmeessu namni asharin ni Anwar karshi drama jechuudha. Drama kuma tokko. Kitaaba kuma tokko ni amma namni Anwarin caalchisee fudhachuu danda'u ammas jira. Amma kuma tokko ni kan jalqabe baniinsisa namni caalchisee fudhachuu danda'u yoo jiraate kunooti kitaabichi. Kitaba tokko qarshii kuma tokkoof dhibba lamaan guddee fudhatee jira. Mooraalii keessa illee amanirrata. Sirriitti kan naaf hime. Guddee kan kee walumaa jedhu. Walumaa kan kee. Kan biraa. Dhaabaddaa si lama waliin. Guddee kuma tokkoof dhibba lama. Guddeen kuma tokkoof dhibba. Kunooti kuma inni kuma tokkooni muddeen kumaaf dhibba lama. Mubarak Kamil Faris biyya keessaa qarshii kuma lama jechaa jira. Kamil Faris. Koi warra online to kuli kan kompensa shira. Kuma dhibba shan. Kamil Faris. Kuma dhibba shan tikkaata kan mooraalii. Rahama kuma dhibba shan. Amma dhuunfaadhaan kitaabichi kan gurguramaa dhuunfaadhaan gareedhaan dhuunfaadhaan Nawwi Rashad. Kuma tokkoof dhibba shan. Dirhama kuma tokkoof dhibba shan. Kan biraa. Nama kan biraa. Kan biraa kunooti. Meemee mooraalii shamara mooraalii kennaaf yoo ta'u. Ya salam. Eesh qoya beekaan jette. Kuma lamaaf dhibba shan. Fadila. Kuma lamaaf dhibba shan. Fadila nama kan? Rahama warra jira. Fadila abbaan isaa. Rahama kuma dhibba shan. Fadila Abbaa Jihaad kuma lamaaf dhibba shan mooraalii ni kennu. Sirriitti kan naaf. Seenaa addaa namni isaanii yoo jiraatu
Beri Ethiopia karshi mi tahu saja. Anwar Halima. Mundin kuma dibashani, Nawin kuma fi Nawin Barasha kuma dibashan, Fadila kuma da mafi dibashan. Nawi kuma dibashan, Fadila kuma dibashan kuma na Kashi na bibira, erregan dando awante. wajina kanisi chalo. Erregan rajro ko ngaba kuma na mafi dibashan, Fadila. Wajira. Kuma na mafi dibashan, Fadila Abba Jihad, Abba Bogol. Pajar apa jasa? Kashi Nawin Fatu. Asita dumi. Akasi katayana amma kanisi ko fa kanisi ko fatabe kanisi ka dirati amma kamera jiru namni si chaati se fulat Fadila jalu jiru. dadandani Fadila jalu jiru. Fadila Abba Jihad. Nama obboleettii keenya Fadila Abbaa Jihaad akkamiin na caalti jedhee miira keessa galee 2,600 fudhatu warri Ajmaan Ustaz dorgomaa sinis. warri Ajmaan Ustaz ne dorgomaa. bubeen akka tokko sagalee ol kaasee dubbataa jira beekne warri Ajmaan obboleettii keenya Fadilaan 2,500 namni tokko kan dursu jettee tokkoffaa taatee mul'ataa jirti. Eenyu namni 2,600 yookaan 3,000 caalee argamu kitaabni kun ana kan fudhachuu qabu jedhee namni caalee gaarummaa isaatii fi kutannoo isa namni agarsiisu eenyu? Jirtu? Jirtu? Beesertan? Kunoo sin bira. Beesertan? Kuni biyya keessaa biifuu danda'a Kaamil Faaris barreessaa jira. Kuusaa dibashan. Sadarkaa tokkoffaarra jirti. Namni tokko nan caalu hunda keessan dura anatu bu'ee kitaaba kana fudhatee galaa jiraarti. Fadila Abba Jihad, Abba Jifar, kuma lama fi dibashan dirham. Fadila Nafratu. Afadattu. Afadattu. Afratu. Shamarreen hin dorgomuu hin danda'amu. Akkasi. Namni qabu jala. Ladies first. Ladies first yeroo jennu nu amanuu diddanii. Fadilaadhaa fi Shamarran ni dandeessi kan amanuu diddanii. sadan jiraatu fudhatanii kitaaba isatu mallateessee fi kennamaa fi jalqaba Fadilaadhaaf kennina. Fadila. Ashi. Salima Baraya karena Fitra. Fadila Afratu jirti. Fudhattee kee gooti. Fadila Afratu jirti. Amileen jiru. Sirriitti malee. Fadila kuma lama fi dibashan Abba Jihad. Fadila Abba Jihad.